godhan manguddoota maamaa baabaa warra duuti gad jedheen dandeenye ka ataraan bunaa duuti goggoyse kana itti yaafne reem dubbii kana duraan isin himne nu amma osoo duraan mallaqa nyaachisanii waraana ihtiyaatii lafaa qabaatanii isuma itti naqan amma manguddoota jaarsa arri marxoon ara gashee jedhaanii barbira dhaabate abbaa isaa wamaa adirraakum oromo haadha isaa baasan jedhe abbaa isaa baasan jedhe manguddoota bar isa baasanii maa haadha ihaana xiqqeenna irraa maaltu isinii hafe kun amma xiqqeennumarraa xiqqeennuma duniyaarraa maaltu isinii hafe yaa hawaasa oromoo eessa jira ulamaa'iin eessa jira ulamaa'iin ka dubartiin hijaabaa loluuf hijaaba wajjin ispoortii dalaytu waan kuntum eessa jirtan famaa adaraakum achumatti takkattiin isin hafte adanni isin beekamu laakka yaamee jedhaani warra badhaadhinaati waraana achitti dhumatee ka harka kenne eegasii maamaa fi baabatti kaate maamaaf baaba ummata takkaa isarratti waan kutubi wanna ispoortii jedhanis beeyi badaa tirfiin jiraa jechaaf tirfiin maan jiraaf jechaaf maamaa fi baaba giraa qany maamaa wayita namichaan giraa jedhuun isin qanyii deemte wadasaa indaatee janchi tamalashi wadasi jedhaani giraa qany duwidaan gacha wadasi ummata bututaa qofa deebifne badhaadhina ummata bututi manguddoota miskiinota gadi yaasanii manguddootatti rarre waraana urjii asirratti daraaddaree nu sodaachisu san urjii wantuu sirii seeyfii qaba garii fa'aa asirratti qabu san argite wattaddaroota kawayte inni akkanatti silaalu finfinnee keessa taa'ee shaashamannetti fincooytu san argite wanta isii urjii irraa fidde kunoo mana hidhaa keessa gaala wajjin ciciifti Tigraayin keessa maamaa fi baabattu qabsa jira amma xiyyiiti akkatti hiikan akkatti raran amma kana kamitti duulla oromoo nu hiin warra urjii san butu hojjetanii aichoo fi abbichoo moo hin tooynu nu hiin warra urjii san butu aichoo fi abbichoo hin tooynu argitanii badhaadhinna qabsoo akka deemtu argitanii istiraatiijii qabsoo akkatti deemtu argitanii aalama kitaaba dubbifnee isinitti duulle aalamarraa kitaaba akka qabsoon itti miidhama dalaytan miidhama guddaa dalaytan wanni isin ajaa'ibsiisu oromoo tanarraa wanni inni ajaa'ibsiisu jaarsa baasan jedhe jaartii baasan jedhe ilmaan dargaggeessan baasan jedhe osoo inni ija ufiitiin akkanatti ilaalu haadha biratti ispoortii dalaysiisan ilma dargaggeessaa bar walaakin haati Tigraay abbaan Tigraay manguddoonni mana keessatti harrafan dargaggeessi ammoo bahee irraa deebisaa jira raahessaa jedheen haadhootiyya raahessi abboo kiyya raahessi narraan cinqamin baay'ee cinqamte jedheen kenna oromoo wamaa adirraakum oromoo dargaggeessa mataan hagana qabu ka firiitiin hagana qabu ka boqqolloo ka qolomanni hagana qabu ka qotiyyoo baatee deemu istagrabtuun ajaa'ibe haadha isaa baasan jedhe abbaa isaa baasan jedhe manguddoota bar isa baasanii maa haadha ihaana xiqqeenna irraa maaltu isinii hafe kun amma xiqqeennuma duniyaarraa maaltu isinii hafe yaa hawaasa oromoo eessa jira ulamaa'iin ka dubartiin hijaabaa loluuf hijaaba wajjin ispoortii dalaytu waan kuntum eessa jirtan dubartiin hijaaba wajjin aduu keessa oltee ispoortii dalagaa ooltu waan kuntum hay amantaa islaamaa hay qur'aana hay hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وين هذه الآية أنتم إيش سألتم مسجد ما كم كيس دلائتي دبرتي كله حجاب قد آيتين دبرتي نعم دبي حقاتي جت يقول أتى القرآن ربي دبي حقاتي أرويتا ويتا قدي باسه ومن كررت دلته سبورتي دلايشيس حاوت دبرتي حجاب قبض من قدوتا وين كنتم حرام وانا كانت آبا دبرتي تنا رانوني أنا جتني ما كاينا لا يو كان جنة هذه كيس نجرتو إيه كان جتن مسجد كيس تلي رادابك ويتا نمني تشينك أم حجاب وديو دفاع رانغولين أكتر رادة بفتيوم بيكين حجاب قد أنجلي ناني فايدة مالي الزبا ما جرتي تشينك ما جرتي حجاب وجين حجاب شريعة إسلامات قد أدي حجبت يو رانده بسنو فايدة مال أبو دبرتين تون حجابك أبدي حجبت تجرتي رادابت أيون جريني فايدة مالي وين كنتم هبة إثيوبيا والله العظيم برنا ربي عالمها وباي وجنباس قرين أسباتني قرين أسباتني رأيات شيكا قد على اللي كانت ويت أنتو بيتو بعد كوفن فهمت أرمون أقل رأيات تسبيا وجين أبد أمي شانج أبر رأيات تسبيا وجين أبد أدوب أبد أجر أبر أبا
kitaaba kamtu sii kenne aalima guddaadhaati nama ajjeesisiisu irratti kakaaftee bar dubartii guddeettisu zina irratti kakaaftee bar raayyaan ittisa biyyaa nama ajjeesaa nama guddeetaa bar biyyan eeguu bar kaati amma siyaasaa kanarraa qullaadha televizhiina manaan qabdu wanna aalamni addunyaa idaanaa gootu kanan agarre namni raayyaa ittisa biyyaa ka amma biyya jiru kana wajjin dhaabate zaalim sheeka ta'e siyaasatenyaa ta'e abbaaf zaalima namni isa wajjin dhaabate raayyaa ittisa biyyaa meeshaa waraanaa bitatee dhaqee nama san ajjeese mallaqni nama san hin qarqaarellee guyyaa qiyaamaa atiin qarqaartellee inni ajjeesellee rabbi biratti sawaa walqixa ajjeesiif bitteetti kennite zaalim kullukum zaalim harkiin qabdan namni waraana amma jiru amma raayyaan ittisa biyyaa kana eeguu bar kasi eeguu bar kabar ummata nagahaa eegu raayyaan ittisa biyyaa bar ka dubartii ispoortii fil aalam maadaa asaabakum maaltu isin tuqe yaa ilaahi yaa ilaahi yaa mootii arda samaa maaltu isin tuqe Itoophiyaa maaltu isin tuqe dubartii ispoortii dalaysiiftan hawwota miskiina abboota miskiina limaadaa taajee limaadaa shimal'is mas sababu haadha dhiirri ma dhumatte dargaggeessin dhumatte maa taarika hin jirre biyya keessatti fiddan dhagaa isiniif fahim akkaan banaa mataa keessa faagoodha oromoon aslii shokolaataan wama adraakum shokolaatummaa isii nuti ummata nagaha lallabu yaa rabbi yaa allah nagaha isiniifna waraanni Itoophiyaa kanaa fi namni Itoophiyaa kunillee barataan hin jiru wallahi waan qoonqoo qofa baratan malee maal barumsi aalamaa keessa jira kulli shay walaa doktora walaa manajeera walaa qarxaxxesiyaa walaa barsiisaa maa fi shay